Hayyee kabajamtoota daawwattoota FIB dhimma ijoo har'a keessumaa affeerree fi yookaan immoo walitti qabaa waldaa aksiyoonaa FIT affeerree fi dhimma lafa kutaa magaalaa Nafaas Silk Laaftoo aanaa Jamootti argamu dhimma isa kana irratti mana amantaa wajjin sababii maalii fi atakaaroo keessa galamee isa dhimma ijoo keenyatti seenuun dura lafti suni maal fakkaata kan akkamiiti hojii maaltu irratti hojjetamaa jira qabiyyee FIT kan ta'e keessaa hangamidha iddoo kamitti argama seedus bakka sana deemnee walumaan deemnee daawwannee deebinaa sana booda dhimmicha irratti bal'inaan obbo Lammiin ibsa kan nuuf kennan ta'a dhimma atakaaroo kaasee yookaan immoo dhimma falmii kaasee kan irratti laficha walumaan daawwannee bal'inaan ibsa irratti nuuf kennu. Finfinne integrated treasure company tu ijaaree dallaa kana qabiyyee erguma manni murtii murteessee booddee lafa manni murtii murteessu hundi mataa daangessaa tu jiru kana irratti dhaabanii turanii waliin tamantaan jennaan dhaabnee giriisa kana dhaabnee raawwannee irraa jechuudha. Lafichi iddoon hundumtuu gammee kun hundisaa lafa amma murtiin abbaa mirgaa irratti taa'anii jirudha jechuudha. Kan kaartaan seeraan alaa irratti bahe isa kana iddoo kana jechuudha. Lafa kanaadhaa lafa qotamee jiru kunuus lama kana keessaa qotachaa jiru qotee bulaanii qotaa jira jaarmiyaan keenya qotee taaktirii ankochisiifne kana isuma kanarratti qotamaa jiru irratti baafatanii jechuudha. Amma gin irraa haqameera. Bakki jireenyaa naannoo kana irri caalaansaa kondominiyeemii Jamoodhaan beekama. Jamoo tokko fuuldura keenyatti argamaa jira. Jamoo 2 fi 3 qixuma kanaan kan jiranii. Iddoon kun keessumattuu agarsiiftuu qonnaan bulaa Finfinnee keessaa hagam gamoodhaan marfamee lafa isaarraa akka ari'atamaa ture kan agarsiisudha. Lafa qonnaa yookaan lafa duwwaa qonnaan bulaa qabatee jiru kanaan dudduubatti illee gamoon hedduun abbaa qabeenyaatiin ijaaramee heddumatee jiru jira. Tariitii FIT keessatti yookaan Finfinnee integrated trade keessatti magaalomsuu yookaan immoo urbanization kana keessatti qonnaan bulaa hammachiisuudhaaf akkamitti yaadame lafa amma qabatame kana keessatti. Lafa kana actually lafa kana amma guutummaanumatti qotee bulaadha kan misoomsaa jiru. Atilees kanas kan ijaare waldaa qotee bulaati. Qabiyyee kanas andoo bir godhee qotachaa qonnaa jalqabnee jirra amma tiraakteriidhaan qochiisaa jira qotee bulaanii. Isa booddee lafa mana jireenyaatiif ta'u gara mana jireenyaatti jirre ummata keenya qotee bulaa qofatu hin ta'in ummata keenya bal'aa iddoo adda addaa aktivistoota keenya biyya alaa biyya keessa kan jiraatan falmii lafa qotee bulaan akka buqqaane falmaa turan deebi'anii qotee bulaatti makamanii akka isaan jiraatanii fi rakkoo hawaasummaa isaanii akka hiikkatanii fi piroojeektii mana jireenyaatiif qabnee jirra jechuudha iddoo kana. Galii giddu galeessaatiin mana jireenyaa akka argatan. Mana jireenyaa gatii gadi aanaadhaan namootaaf dabarsinu sanarraa abbootiin aksiyoonaa qotee bulaadha waan ta'eef qotee bulaanis sustainable bifa ta'een jireenya isaaniis hin fooyya'aaf jechuudha. Achi keessaas mana jireenyaa qabu. Qonna magaalaas immoo qabna buufarii qarqara hurbuu wansii kana immoo qonna magaalaatiin fiqaada ayyama baafanneetu jirra. Investment laayisensii qabna, business laayisensii qabna. Isa immoo qotee bulaan achuma keessatti hojii qonnaa muuxannoo qabu waan ta'eef isaanumatu carraa hojii argatee kaampaanii isaa keessaan hojjeta. Hojjetanichi carraa hojii irraa argatu deebi'anii bu'aa akka waldaatti argamu immoo akka aksiyoona isaaniitti keessaa qooddatu jechuudha. Haala itti fufiinsa qabuun akka isaan fayyadamaa ta'an gochuu keessatti shoora olaanaa taphata. Iddoon kun kan falmii kaase mana amantaaf mala waan jedhudha. Mee akka fakkeenyaatti yoo ta'u nu himtanii jedhu. Amma asitti lafa isaan halkan dhaabanii irraa dhiisinne laasunoo mana kana manneen kana achi galee gama kana keessatti ijaaranii dambi warra manuun falmaa jiran immoo asii galarraa kana mana amantaa jira. Akkas gabree warri kaan immoo sabbataa irraa dhufu giruuppiinuma wal ijaaraniituma iddoo kana barbaadanii maa ayyaaneffatu miti amma. Masqala addabaabaayii nama kan mootummaati achitti ayyaaneffanne taabota baay'ee achitti ayyaan hin geggeeffamu. Achi garuu beetekiristaanii dhaabatee. Beetekiristaaniidhaaf hin kennamne garuu beetekiristaaniidhaaf hin kennamne isteediyeemittis taabotni ba'a hojiin adda addaan geggeeffama hin kennamneef atuma ta'ee iyyuu lafa tajaajila hawaasummaatiif adda ba'an irratti fayyadamuu qabu malee lafa amma kana qotee bulaa namni kun irraa jiraatu achitti gama keessoo ilaalte miseensonni keenya sun qonnaadhaa waan adda addaa jira irraa qotanii irraa jiraachaa jiru miseensonni keenya jechuudha. Kan hordofaa jirtan dhimma lafa aanaa Jamoo
kallattiidhaan FIB'n isin daawwachiise akkasuma immoo dhimma kanarratti ibsa bal'aa isiniif kennaa jirudha. Dhimmi kun lafa falmii kaasee lafa mana amantaaf mala jedhuu fi akkasuma immoo gama seeraatiin qabiyyeen kun FIT yookaan Finfinnee Integrated Tradeedhaaf kennamee kan seeraan qabamee turedha. Lafti kun kaartaan seeraan alaa irratti baafame jedhamuudhaan egaa atakaaroo guddaa kan kaasedha. Qonnaan bultoonni Finfinnee Integrated Trade jalatti hammatamanii jiran yookaan aksiyoonicha keessatti hammatamanii jiran FIB'tti waan himan qabu isa daawwannee walitti deebina. Duruma mangistuma duri marella raashu gizee jedhame arganne lafa kana isa qotachaa jira amma darasa qotachaa jira limaatidha jedhaniiti lafa nurraa fudhatanii amma immoo kun nu harkatti hafe kana waldaadhaan gurmoofneet irratti maatii keenya guddisnee irratti maatii keenya jiraachisna waldaa nu taqqamu kun waldaa shaggaan nu dhufee jira isa ammas gargaarsa namoonni tokko illee lafuma kanarree miqanyaan nutti baay'achaa jirti isumallee lafa kana mootummaan illee gargaarsa godheetoo akka irratti misoomneetoo akka jawaayima keenya guddifan ammas kinoo waldaadhuma keenya qotaa jira amma ijaaramuun keenya lafuma keenya irratti ofii keenya duri akkanatti namni nu gargaaru jiraate sila lafa kana hunda nurraa fudhatan harka duwwaatti nafnuyyuudha amma guddina bataamii shaggaadha manas ijaaree mootummaan kun wanno aksiyooniin kun nu gargaaraa jira waan baay'ee gargaaramne waan baay'eetti lafuma keenya irratti deebinee lafa keenya harkatti qabannee irratti hojjechuun guddaa tokkon jedha. Lafa kana qotee bulaanii fi aksiyoonaan gurmoofneet waggaa baay'eedhaan booda kinoo akkanatti of harkatti galchannee mana murtiitiin lafa qonnaan bulaa ture lafoota abbootii keenyaa ture nulleenti qotaa turre amma magaalli babal'achaa waggaa deemtu akkuma argitu gamoo kana hunda nurraa fudhachaa turanii amma lafa nu harkatti hafte tana olitti goonee raawwanneet qotee bulaan olii gallee raawwanneet aksiyoonan irratti gurmoofne falmii mana murtiitiin illeenti falmii mana murtiitiin of harkatti galchannee amma of harkatti hojjechaa irraa akkasitti misoomsaa jira. Irratti gurmaa'uu dandeechanii lafta mootummaatii mirga irraan qabdanii qotee bulaan amma jirutti qotatee nyaata malee saniin booda mootummaan yoo barbaade isinirraa fudhata ammasitti isin jedhaati qabadhaatii ta'a malee homaayyuu itti hojjechuu hin dandeechan nuun jedhaniit nu dhowwaa turan kanaan dura jechaadha. dur garuu nu aaxabaan keenya hanna maaramii tureeyyuu beeta kiristaanii baay'een hin jirasitti hanna maaramii laaftoon takka jirti ishii jalatti hin baa achumatti zooree gala anammaa garuu seerri maal fide 50 kiiloomeetirii deemeet taabota irratti baasa taabotaa fi hizbii walitti naqaa jiru isaan suuqii irratti banataniit nagadachuu barbaadu namni keenya immoo kadhattuu ta'e akka nooru barbaadu amma immoo dur moonyidha amma bilxii ta'a deemu suuqii nama laalaan deemu suuqii keenya laalaa deemu nurra jiru kanaaf malee lafa sanirraa waan qabanii bakki tsabalaa immoo bal'aadha achitti ba'uus hin danda'u achittis ba'anii taa'uu hin danda'u kana dur baddalamne amma immoo baddalamnu birrii sadiini lafti kun fudhatame nurraa fudhatame kondomine irratti ijaaranii bakka afurii fakkeenya narraa fudhatanii bakka afura fudhatu suni 40 guutu lafti kiyya 7 lafa hektara meeqati faanu kennan bakka afur fudhatanii afura suni 40 guutu qeeraa baankii warqaammaa baankii beeraayi tokkommoo kaasaanchisi kana nu kennanii garuu 40 guutu wannoo sun birrii sun jechaadha garuu carraa kan arganne lafa tirifraafi tana fudhannee ummanni keenya ol qarqaarree rabbitu nu wambise lafa kana jennee ol qarqaarree guddachuu nurra jira ani du'ee isaan of guddisuudha haymanotiin kiyya ndaama haymanoti ta'e seeraan alatti deemuun amma tikkilee motika tokko turan sammaal godhani birrinan kaffalani musna nameqa odoomtuun beekin komitee akaababii ምናምን odoomtuun beekin deemanii kaartaa hojjechiisanii fidan achi abbaan mana kiyya du'ee waggaatti ምናምን ነጥሬን ዱፋን እቺ lafa kiyya du'e gimmitiin an kenni maaliif axirtuun jedhe inni axirraa kaartaa qabna jedhanii kaartaa fidan dhufan achin warri qabalee moo jiru dhufanii gibira kiyyaa fi kaartaa isaanii waan mazaazalanii ilaalan gibirri kiyya an ture ani qotee bulaan isaan immoo kaartaa nurratti akka baasan ስለዚህ
ፍርድ ቤት ናን ማለ ወነ ከናን ታው መጀመሪያ ክፍለ ከተማ ደምቲ አባ ከኔፍ ሳን አጣራይቴ አከሚታ ካርገታ ምናምን አንጀለ ክፍለ ከተማ ስደምና ኑ ሞታን ከኔ ማከሊ ከኔ ማከሊ ሶደም ደሞ ለፈቃባና ንሳኒ አንተ አንተ ከፈናን አንኡጋ ሳኒ ወታይ እጋዊያ ከተውፍ ማለ ዝመራኔ ገበሬ ካሳንታ ባላም እገውጤና ፍርድ ቤት ደም ጋፋጥ መፍትኬ አንጀለ ፍርድ ቤት ደም ተከራከረ ቆቴ ቡላን ብራት ስሙ ነበር ይሩ ጸጌ ድሮ ማንገሻው ጀረ ምናምን በቃ አካባቢ ራንጀራ እንጀታ ረጋሲታኒ አይ አንሳኒው እንደትሴ ዝም ብለህ በቃ ሳ ካርታ ከቻነ ጋን ቀብዳ ጋዊ ጎዳይና ሳ ሜዳ አርገና በቃ ዝም ብለህ ከኛ ሱንዱማ ዶንተ ግማሽ ለፍና ፈይራ ማን ካርታ ከቻሰ ግማሽ ተሰሰን ከያሲ አን ጸጌት ሰከስመት ግማሽ ተሰሰን ያው ዋና አቶማ ስለተይፉ ወዳኑ ፊት ስራታን ታይ ድንበር ስራታን ጎድሞት እሳን ግን ነራይስ ሙራኒ ጸጌ ራስ ሙራኒ ቄሶን ተኮስ ዚሩ ቆመዳን ፈቃቡ ባርዛፊ ቀቡ አንሳንቲስ አን ማንገሻትስ ግማሽ እሳን ሰጎዳኒ አንገበሬ አነመሰዲ አንግለሰቢ ማህበራ ነብይተን አንቄሶታ አንሳኒ ደካሳሊ ዘመናን ሜዳ ካሳሊ በቃ ሃየማ ከሰኒን አለጀቹ ዘመናን በቃ ለብነት ይናል ወቴ kiyyas ግማሽ ሙራኒ አን ዱማቱ በቃ አካባቢ ራንጅራ ሙራኒ አቻ ቤተክርስቲያን አከሰቹ ቀባ ጭቡሚቲ እንቃቡ በቃ ኑስ ሰኑ ገራሚ ወቴ ኢሳ ከስ ጎዳይ ደማኒ ናችን ቦዴ ተጣራይ ካርታ ነገውጪ አከቲ ከደሚ ቤከም ወዱ ዋካ ኖሞ ሃይማኖት ከኛ ከበረት በራን ከኔፍ መጀመሪያ አባ መናኪ ሃይማኖቴና ኢሳን ከበጀ ወና ከናራ ኑራ ጌችስ ወዴቶ አካንት ይያዱ እኔ ወዱ አን ጆለቲ አንጉዲሱን ላቤቶ ወራክ የብራት ገለ አተማ መነክ ያው እንደገለክሴቶ አካው አለት የብራት ጥገኛ ተይቶ ገለክሲ ደማጀር አመናው ንቡቂ ሰሪቶ ወዱ ሃይማኖቲን ወዱ ቤኬ ሞ አባን ቀም ይረዳ እንጉዲሳ አባ መናክ የርገዶ ጋዛ አን ፍርድ ቤት መከራክ ይሆናርጉ እንጃ በቃ ወዱ አደቀባችሁ ባደ ሜዳት ኩፌን ጆለንቲ ያስቃበኝ ሳኑ ደከቻ ባኔ አከከራቱ ጎዳና ተዳዳሪ አከታንታይ ግን አኒ ዋቅን ያቃርቃረ መጀመሪያ አባ መናክ ያስ ዋቃይሬት ከ አካንቶን ኩሊን ኡፋንጀሪን ቢያነስ ግን ሃይማኖቲ ሽፋኒ ጎዳኔ እንጃ አነራውን ደገም አኑ ነምብራ አናገሪቱ አከስትን ጎዱ ሳንገነ በካኒ ሃይማኖቲ ነሰነን መጀመሪያ ኑራ ቢቢታኒ ጅራ ሰው እንዲ ወረቀት ቦዴሞ ምናን አንኪ የብቻ ሞደ ናነማን ብራት ሳንገበሬ ሜቃ ዝም በላነ ከበርባደን ተቻ ለፍን ስለሜዳ ተይፎርሽ አሉ ቆቲሳ ከጃ ከጆለት ያለ ኩሊ ከኔቶ ቆቲ ሲሰን ጉድስ ነ መነክ የገቴቶ አካንዴ ማለት የብረት ድጋሜ ለፈተን ዶዱን ካው ደምቴ ለፍትቻ አናፊ ሞት ነው ብራት ፉናን ተረፈ ስለዚህ ጠጋኛ ነው ጎዳ አርኩማ ከኛ ነው ፊት ፍኔ ቤተክርስቲያን ወነ ጋሪ ሃይማኖት ከኛ ክሪናኑ ታይኔቶ ፊት ፍኔ በደሊን ኩን እንደረገ ኦጋጃ ሙሉቹ አባ መናክ የዱይ አዛኔ ሳትለ ነዘን በየፍርድ ቤት በክፍለ ከተማ ነን በቃ መከራክ ያርጋ ባይቻ ግን ዋቃታ ቶሎ አረጋ እንጀር ማቃ አመንታቲን ኮኒታው እንቀቡ አራ እንቀቡ ሃይማኖት ኩን እንጃ ሃይማኖት ናፉ አኖርም ብቻ በደንብ ተወነ ስለኛ እና እንጎዳማ አቱ ክርስቲያናታተ አስጀላጅሩ ረዳው እናቲና አይዱ አካን እንጎዲና አይዱ ሳንጊኔ ከነ ዋና ባየኑ ጎቻ ሳናታ ጅሩ መስቀል ቀበታኒ ቤተክርስቲያን ዋኑ ፍርድ ቤት እጀታኒ ካዳ ጅሩ ንሳን ራ እንጃ ከመታ ከበሩ ንሳን ራ እንደገም ንጎዳም በቃ ቤተክርስቲያን አግዚ አማት ነምን ጉዳኑ በቃ ባንኬ በር ዋና ባይሲ ባርቲስ አባንኬ ትራው አባንኬቱ እልሞ አኔል ሞንት የዋነ ባለች አርጉ ንሳን ረንጁ ባርቲስ ዋና ጋሪ ባርቲስ ነረረሙት ንሳን ግን በቃ እንጃ አካኑ አካጭ በረበሩ ፍርድ ቤት ዋኑ እጀታኒ ቀበታኒ ዋነሳን ወጀቻ ጅራ ሃይማኖት ራ ነገሙ ማሊም ቤተክርስቲያን ለፈጋ ዱዋ ለፋ ወርገተ ማለ ለፋ ከኛል አመንቲ ቤተክርስቲያን እንጃላና ታቦተና ከበረሰመት አመንቲ ከኛ ገሩማ ሳቲ ገሩ ቤካ ዲበዳ ለፋ ኑራ ፉዳቹ ደፍ ማለ takka asirratti dhufanii akkanatti nu gaafatanii beekan namni tokko waan nu gaafate sinjiru mootummaa illee limaatidha duraan dursee lafa kana kan eenyuti jedheet gatii xiqqishuudhaan nurraa guurrachaa bahe innum turre limaatidha barbaade dura qotee bulaa dubbiseeti malee akkanatti nurraa fudhateen beeku garuu wannan taane lafa fudhatee harka duwwaatti nu hambise amma immoo lafuma jirtu tanarratti kinoo miqanyaa nutti baay'achaa jira. Suuqii kuma afuritti akka raayyaachaa jiru sallaal. Namoonni keenya laalatuma morma daffee deema. Hin guddanne namni keenya ammas keechatti goddaamaa jirra. Nu wanna takkan argannu turreeyyu garuu amma dasnu jedheet itti gammanneet
ijoolleen teenya sin argatti suuqii takka takka nu sin arganna itti guddanna kuni an uummata Oromooti jechuun kunu nu guddaa tokko deebisi immoo kun lafta nafe akkamti seete nu jaalatanii otun ta'een hoo marammaranii kondominiin ta'uudhaniit hambisan hoo marammaranii kondominiin ta'uu jedhanii hambisaniit nu hafe otummoo aksiyoonin kun aqwaaraacidhaan dhufuu baate takkan argamtu yukaareen takkan argamtu tureyyu. Akkuma qotee bulaan guddachuu barbaanna akkuma katamaan guddate kanatti qotee bulaanis misoomsinee hojjennee xaarree guddannee jijjiiramuu nurra jira. Duraan nama nu gargaaru akkanatti nama nu gargaaru hin qabnu oduu namni nu gargaaru jiraate aksiyoonin kun jiraate maabaraan kan gurmoofnee hojjennu ta'e silaa lafni keenya nu aftaamii guddaa taanayyuudha amma lafa keenya fudhatanii harka duwwaatti nu hambisanii tanumaayyuu immoo kinoo isinirraa fudhannedhanii xaaru shumaamee mootummaan illee gara ta'etti miqqanyaa kana nurraa haa dhowwuu danda'an mootummaan umaan dadhabu nu haa gargaaru akkuma tanaan duraa san harka duwwaatti akka nafne nu harka jirtu sana misoomsinee irratti guddanna. Fakkeenyaaf nu yoggaa aksiyoonan gurmoofnu piroojeektii guguddaa of keessaa qabayyuudha. Real estate qonna magaalaa agro industirii fi processingii faa wannoota adda addaas of keessaa qabayyuudha. Akka kanaan dura qotee bulaan akka investara ta'ee hojjetamu investara illee ta'ee akka hojjetamu fedhiin illee hin jiruyyuudha. Qotee bulaan namaa gadi ta'ee iyyummaa keessa akka jiraatu malee lafa ofii irratti gurmaa'ee investara ta'ee invest godhee akka jiraatu fedhiin hin jiruyyuudha. Seerri kana deeggaru illee hin jiruyyuudha. Kanaafuu akka nuyi waan mirga hin qabnetti nu dhowwaa turan waggaa baay'eedhaaf. Aqwaamino fi aqwaamidha bakka aqwaamno kun immoo lafa keenya irratti hinduuna duunet akkuma warra keenya sanitti wannoo jenna malee hin kan nu dabarsinee no maaliif bakka fe'anaa dhaqan ani kristaan amma fakkeenya kiristaanas ta'ee ilmoon too duutee beela'ee ani akkuma durii sanitti carraa koo dabarseen kennu carraa kiyyan kennu beeta kiristaan achumatti haa bahu bakka tsabalaasaa sanitti himbaa achumatti zooree haa galu. Asitti ijoolleen teenya dimeen hin geenye kondomumaan arganne dimeen isaanii ganaadha tabaalamee ilmooti ijasanii hambisuun irra jira. Ilmooti ijaa aksiyoonii bitee aksiyooniidhaan akka guddattuun godha malee dabarsineen kenninu gaa duraan immoo nyoofne amma ol jennee jirra tamaarus baannu hin beekna amma hin kenninu. Maaliif waaqayyo baguma aksiyoonii kana nuu fide duraan namoonni baay'een maal nuun jedhu hattuudha ittiin deeminaa nuun jedhan. Maala ta'e waan ate san nutti agarsiisa ta'uu hin deebinaa jenneen hattuu mootii Oromoo guddisuu dhufe Oromoo keenya guddisuu dhufe bakka ana kaaree 50 argadhanii guddadhe jechaadha hattuu noo fudhatte garuu argadhu lafa san Oromoo kiyyaa na guddisaa faanan tarkaaffadhaa wanna jiruun in kenninu si achinu bakka lafa keenya kenninu achuma bakka zabala sanitti abaan